Dirree dhawaa keessatti erga Kadir Joowar gara aangootti dhufanii as gandi dhoksaadhaa lama ijaaramaa jiraachuutu dhaga'ame. Gandi kunis ganda caffeetii fi ganda kaabinee jedhama. Kan yaamamu hoggaa ta'u gandi kun lameen keessatti manneen mimmiidhagaan ijaaramaa jiraachuu hoggaa ta'u abbootiin qabeenyaatii fi kaabineen magaalattii akkasumas namoonni abbootii qabeenyaa kanaa fi kaabineetti malan manneen babbareedaa ijaaramaa jiraachuutu dhaga'ama. Kabajamtootaa fi daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan lammii miidiyaa salamtaan teenya qilleensumarraan bakka isin jirtanitti isin dhaqqabdu waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa ilaalchisee qopheeffannee hanga dhumatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Ganda kaabinee Dirree Dhawaa akkamitti ijaaramaa jira? Maaltu isaan duuba jira? Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa hawaasni Oromoodhaa kan magaalaa Dirree Dhawaa ta'u ganda kana qacollatti gadi fageenyaan waa'ee iccitii isaanii beekaa kan jiru isin gaafachuudhaaf akkasuma immoo odeeffannoon gama kanaan baate isin biraan ga'uudhaaf jirra amma dhuma qophii keenyatti nu faana tura. Gandoonni lameen kanneen ganda caffeetii fi ganda kaabineedhaa jedhamu kan ijaaramaa jiru ta'uun isaa haa ta'uti malee namoonni baay'een eessa jiru? Eessatti ijaaramaa jiru? Eenyutu ijaarrachaa jira wanni beekamu hin jiru. Gandi caffee yeroo ammaa kana naannoo seensa buufata xayyaaraa Dirree Dhawaatti ollaa haaraa ijaaramaa jirudha. Gara buufata xayyaaraa Dirree Dhawaatti irraa xiqqoo gara bitatti yoo garagaltan naannoo amma buufatoonni naannoo ganda kaabinee jedhamuudhaan yaamamu argattu. Gamooleen mana jireenyaa gurguddoon achitti ijaaramaa kan jiran yoo ta'u lafti kun callisee qondaaltota olaanoo namoota dhuunfaa dureeyyiidhaa fi kanneen kana fakkaataniif raabsameeti jira. Gandi caffee akkamitti ijaaramaa kan jiru? Gandi caffeedhaa akka odeeffannoon naannoo maddoota sanii addaan baasanitti wal qabatee ibsunutti piroojeektiin kun eega Kadir Joowar gara aangootti dhufe yeroo muraasaatiin booda kan namoota bebbeekamaa fi abbootii qabeenyaatiif hirame ta'uu dubbatu. Jiraattonni harka qalleeyyiin humnaan buqqisuun jalqaba gara aangoo isaaniitti Kadir Joowar maqaa misoomaa jedhamuun namoota sana achii buqqise harka qalleeyyii qulqulleessuudhaan san booda immoo lafti kun beenyaa malee baddeessaa riil isteetii fi namoota maqaan isaanii hin ibsamne sadiif kan kennamte hoggaa ta'u qondaaltonni magaalaa waliin hidhata cimaa kanneen qaban ijaameeti dubbatamu. Lafa gurguddaan dho'isaadhaan qoodame kun lafti kun misooma riil isteetii akka ifatti labsamu lafti tilmaamaan iskweer meetirii 127 yookaan immoo hektaara 127 ta'e callisee qoodamuun seeraan ala kan gurguramedha. Qondaaltonni magaalaatii fi bitattoonni dureeyyii ta'an lafa kana hedduun irraa kan bitatan yoo ta'u amma manneen qaaliin kan itti ijaaramaa jiruu fi manneen mimmiidhagaan itti ijaaramaa jirudha. Miseensota caffee lafaa fi manneen kennaman amanamummaa siyaasaa warreen achi keessatti eegsisuudhaaf akkasuma immoo dantaalee siyaasaa achi keessatti eegsisuuf amanaman ta'uun isaa beekamaadha. Kaabineen magaalaa Dirree Dhawaa kan ta'an hundaaf ollaa kana keessatti lafti kennameefii jira. Hundi isaanii manneen G+2 hanga G+3 itti ijaaraa kan jiran hoggaa ta'u odeeffannoon kun nu dhaqqabe ni ibsa. Ijaarsi isaa guutumaan guututti biiroo galii Dirree Dhawaa Atoo Abdusalaamiin kan durfamu maqaa guutuu hojjettoota jiruun ta'uu isaa ibseeti jira. Maaliif lafti kun kennaman gurguramaa? Iddooleen gurguddaan Dirree Dhawaa keessatti raggaasifame kaabinee magaalichaa gaafatamanillee wanni deebisaan argamte hin jirtu. Kaabineen lafa mootummaa gurguddaa osoo caalbaasiidhaaf hin kennamin gurguruun jecha kaabinee guutumaa guututti amanamoodhaa fi callisanii kaa'uun barbaachisaadha ture. Raabsii lafaa fi manneen bilisa miseensonni kaabinee hedduun itti fufinsaan daldala seeraan alaa kana keessatti hirmaannaa guddaa qabaachuunis ni himama. Kanaaf kan kana ta'e ollaan kun ammoo ganda kaabinee kan jedhamu inni bira kan itti aanee dhufuudha. Neetwoorkiin kun eenyuutu duuba jira? Ergama eenyuutiin raawwatamaa jira kan jedhu akka odeeffannoon kun ibsutti ergamni kun ammoo Koomishinar Alamuu Margaa kan waan kana duuba jiru ta'uun isaa ifatti mirkanaa'eeti jira. Koomishinar Alamuu Margaan abbaa taayitaa ol'aanaa Dirree Dhawaatii fi mootummaa federaalaa waliin hidhata guddaa kan qabu. Koomishinar Alamuun toora saamicha lafa kanaa kan eegu akkasumas namoota dhimmicha kana keessa jiran bu'aa seeraa kan hin mudan bal'inaan amanamaa ta'uu isaatiin kan fudhatamedha. Qophiin kun dhimma magaalattii irratti to'annoo guddaa akka qabaatus kan taasisedha. Neetwoorkiin kotorbaandii ganda kaabinee keessa gandi kun waajjira muummee neetwoorkii kotorbaandicha Dirree Dhawaa yoo ta'u kan to'atamuu fi Koomishinar Alamuu Margaa gargaarsa ajajaa Haanaw Shifarraaw yookaan hoogganaa qorannoo yakkaa garee kanaatii fi kotorbaandii magaalaa Dirree Dhawaa fayyadamuun qabeenya walitti kan qabaa jiraachuu isaanitu himama. Qondaaltonni olaanaan poolisii federaalaa fi gumruka namoota dhuunfaa Koomishinar Poolisii Federaalaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el waliinis hidhata guddaa akka qabaateetu dubbatama. Ganda kana keessatti iddoon kun fayyadamtoota bebbeekamoo kanneen akka Atoo Adam Faaraatis warreen achi keessaa qooda guddaa qabanii fi akkasumas dantaaleen gurguddaan kan walitti hidhatanii jiraatan ta'uu ni hima. Qondaaltonni dabalataa manneen achitti ijaaramuun
Maddeen akka agarsiisanitti obbo Geetaahun Tilaahun hoogganaa waajjira kantiibaa Oromiyaa fi obbo Saayid hoogganaa misooma lafaa lameenuu ganda caffee keessatti gamoo G+3 kan ijaaramaa fi jiru ta'uu bulchiinsi Dirree Dhawaatii fi yookaan ammoo misoomni magaalaa waliin wal qabatee gaafiin biroo hedduun ka'aa jiraatus haga ammatti immoo gaafileen kun deebisaa kan hin argatinii fi iccitiin gandoota lameen ijaaramaa jiruutis duuba wanti ifatti hawaasni beekee hin jiru. Dhimma ijaarsa ganda lameenii keessatti kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Joor qaamota iddoo lameenii kana keessaa mana jireenyaa akkasumas dantaaleen biraa kan maqaan isaa hin dhawamin ta'uun ni mul'ata. Kanaafuu magaalaan Dirree Dhawaa caasaa naannoo sanii hanga federaalaa jiranii fi dantaa jireenyaa fuuldura isaanii mijeeffachuuf caasaa saamichaa ijaaranii jiraachuu mul'isa. Caasaan kun nageenya magaalattii akka argamu hin barbaadan. Sababiin isaa nageenyi arkame taanaan nageenyi Dirree Dhawaa arkamee magaalaan kun magaalaa Oromiyaa jalatti deebite jechuun yakkanni isaaniitiif akkasumas saamummaan isaanii gara yakkatti waan jijjiiramuuf qaamota biyyoota ollaadhaa kanneen magaalaa Dirree Dhawaa irraa dantaa addaa qabanii fi akkasumas gaafii lafaa qabanii wajjin walii galanii magaalaan Dirree Dhawaa nageenyaaf tasgabbii akka hin argannee fi akkasumas jiddugala saamichaa akka isiin taatuuf warreen hojjetaa jiran ta'uu ni mala. Haa ta'uti malee bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa dhimmoota kan qoratee ifatti uummata Oromoo naannoo saniitiif uummata biyyaatiif saaxiluu dadhabuudhaan caasaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kanneen sabaan Oromoo ta'an keessa jiraachuudhaas ni mul'isa. Tole kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophii magaalaa Dirree Dhawaa irratti qabanne asumarratti goolabna.